Ajaa'iba! Poolisiin Keeniyaa kaambii waraana bilisummaa Oromoo waboo Sololoo fi Mandheeraatti argamu 14 barbadeessinee jira jechuun beeksisanii jiran. Kana malees miseensota ABO yookaan waboo hedduu to'annee jirra, to'annaa keenya jala oolchinee jirra jedhanii ibsa miidiyaaf laatanii jiran. Gama biraatiin waboo fi poolisii Keeniyaa gidduutti maaltu ta'e, maaltu uumamaa jira kan jedhu bal'inaan viidiyoo kana keessatti isiniif qopheessinee jirra. Hanga dhumaa dhaggeeffadhaa. Oduu biraa faallaa kanaammoo odaan tarbii akkas jechuun ibsa kenne faallaa kanaa godheeti Keeniyaa fi Itoophiyaanis walitti dabalamanii jajjabee parsantaa tokko uf duuba deebisuu hin danda'an jechuun ibsa baasee jira. Kana maleellee odaan tarbiitti dabaluun waboon onnee Oromoo miliyoona 60 keessatti ijaarramee gootota akka Jaalmarrootiin hoogganama jechuun ibsee jira jechuudha. Bal'inaan isinitti hima. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan bagarra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan. Namoonni haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatina daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo. Egaa akkuma beekamu opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo yookaan shororkeessaa qulqulleessina kan jedhuun Keeniyaa keessatti opereeshinii geggeeffamaa jiru isiniif gabaasuu keenya ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee poolisiin Keeniyaa ibsa miidiyaa biyyattiitiif kaleessa galgala kennee waan dhageettii gurratti illee hin tollee fi akkasumallee waan hedduu nama rifachiisu wayii dubbatee yoo jechi kun dhugaa ta'e jechuudha. Poolisiin Keeniyaa akka inni ibsa miidiyaaf kennetti jechuudha. Kaambii waraana bilisummaa Oromoo ABO jechuudha. Kan Keeniyaa keessa socho'an Sololoo fi Mandheeraatti kan argaman jechuudha. Keeniyaa keessa jechuun kaambii 14 bakkatti barbadeessinee jirra, dhabama goonee jirra jedhanii jechuudha. Ibsa baasanii jiranii akkuma beekamu gaa ajandaa ta'uuf danda'a, dhugaa ta'uu danda'a. Wanni ta'e immoo adda hin baane gama mootummaa Itoophiyaatti wanni dubbatame hin jiru. Akkuma beekamu sila mootummaa Itoophiyaatti fi mootummaan Keeniyaa akka harka wal keessaa qaban suni ifaa jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkasumallee itti aansuun jechuudha miseensota ABO yookaan waraana bilisummaa Oromoo waboo hedduu to'annee jirra, to'annaa keenya jala galchinee jirra, hedduu boojinee jirra, kaan lubbuullee baasnee jirra, kaan immoo jiraa isaanii harkaan qabnee jirra kan jedhu achirraa ibsa isaanii san keessatti eeranii jiran jechuudha daawwattoota keenya. Akkasumallee gaa waboo fi poolisii Keeniyaa gidduutti illee yeroo ammaa kana jechuudha yaa'iin guddaatu uumamuuf deema. Ammaaf garuu waan uumame waan arge hin qabu ani akkasumallee miidiyaalee wanni ifa ta'e hin jiru jechuudha. Garuu immoo namoonni tokko tokko akka irratti guungumanii fi akkasumallee namoonni gara waraana bilisummaa Oromootiin dhiyeenya waan kanatti qaban jechuudha. Maybe lolli poolisii Keeniyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ta'uu mala kan jedhu namoonni hedduun irratti guungumaa jira. Akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo Keeniyaa keessa baay'inaan jiraatu baatullee daangarra baay'inaan jira jechuudha. Akkuma beekamu Keeniyaa fi Itoophiyaan biyya ollaa waliiti waan ta'eef daangaan isiillee seeraan hin sararamne waan ta'eef kan Keeniyaallee dachima Itoophiyaa keessa bobba'ee oola. Akkasumallee kan Itoophiyaallee dachima Keeniyaa keessa bobba'ee oola. Waluma keessa bobba'aa jechuudha. Namni kanumaan wal qabatee waraanni bilisummaa Oromollee daangarra kan jiran baay'eedha jechuudha. So kanumaafuu waa hedduutu deemaa jira. Rabbi nagaa haa godhu jechuudha. Jechi kunii fi akkasumallee ibsi kalee miidiyaaf poolisii Keeniyaa irraa kenname kun yoo dhugaa ta'e waraana bilisummaa Oromootiif hedduu sodaadha jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo. Faallaa kanaammoo odaan tarbii waan addaa jedhemoo hedduu dubbii dhama qabdu dubbatee dubbii dhama qabdu wayii dubbate jechuudha. Akkas jechuun gara peejii odaa tarbiitiin maxxansanii jiran jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo gaggabaabsee isiniin gaha jechuudha. Akkas jechuun maxxansanii Keeniyaa fi Itoophiyaanis walitti dabalamuun jajjabee parsantaa tokko of duuba deebisuu hin danda'an jechuun ifoomsee jira jechuudha daawwattoota keenya. Uf duratti malee uf duubatti tasumallee parsantaa tokko deebisuu hin danda'an yoo Keeniyaa fi Itoophiyaallee walirratti dabalamanii waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhanii kan duulan ta'ee uf duratti malee waraana bilisummaa Oromoo uf duubatti hin deebu jechuun ibsa baasee jira jechuudha. Because waboon onnee mootummaa Oromoota
miliyoona 60 keessatti ijaarame goota akka Jaalmarrootiin hoogganamaa jira jedhe jechuudha odaan tarbiiti. Dhugaadha waraanni bilisummaa Oromoo akkuma beekamu namni kamiyyuu lakkuma dhaanamtuun haguma namni si roorrisuun ati jabaataa deemta. Gaafa roorroon sitti jabaataa deemtatilleen dhugaa rabbii gaafa roorroon sirraa laaffatte immoo uf dagataa deemta jechuudha. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo osoo alagaan ittiin lolu hin jiraanne ta'eeyyuu asuu hin ga'u jechuudha jabaate jechuudha. Maaliif waan alagaan itti roorrisu alagaan ittiin isa lolu waan jiruuf sirni gabroonfataan ummata isarra waan jiruufi akkana jabaatee lolaa jira jechuudha. Kanaaf immoo jajjabee of duuba deebisuu akka hin dandeenye odaan tarbii eeree jira jechuudha. Sababni isaas Oromoo miliyoona 60 onnee Oromoo miliyoona 60 keessatti ijaarramee jira. Akkasumallee hoogganaa jabaa Jaalmarroon hoogganamaa jira waan ta'eef jechuudha akka inni jedhetti. Akkasumallee gaatti dabaluun odaan tarbiitii nama 5 qofa qabu waraanni bilisummaa Oromoo nama 5 qofa qabanii waan tokko waraana hin qaban jedhanii osoo isaan yaadanuu kumni 500 eessaa dhufe akkamitti as ga'e. Siistama warri hin beekneetu nama keenya nu cinaa dhaabbachuu akka isaan nu cinaa hin dhaabbanne waan kana facaasan jechuun ibsee jira jechuudha. Odaan tarbii daawwattoota keenya kaleessa waraana hin qabanii waraanni bilisummaa Oromoo nama 5 qofa qaba jechaa turanii har'a immoo nama kumni 500 kun eessaa dhufe wal dhale moo ibidda ta'ee raasarra fiige moo bishaan ta'e moo eessaa dhufee ol bahee kumni 500 eessaa dhufe kan jedhu odaan tarbii dubbatee jira jechuudha. Kanuma wal qabatee dhuma irratti immoo ergaa hedduu onnee namatti horowayii maxxansee jechuudha. Odaan tarbii dhuma irratti jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo warri hin beekne haa odeessu uummanni keenya nu cinaa dhaabbadhaa malee yaaddoo tokkollee hin qabaatinaa jedhaa jira jechuudha. Odaan tarbiiti hedduu waan abdii namatti horu jechuudha. Itoophiyaa fi Keeniyaallee waanuma barbaadaniyyuu haa odeessanii isinummaan uummanni keenya nu cinaa dhaabbadhaa malee waan waraana bilisummaa Oromoo barbadeessinaa fi waraana bilisummaa Oromoo balleessinaa kanaaf gurra hin laatinaa inumallee hin sodaatinaa jedhaa jira. Barri inumallee hin sodaatinaa humna gahaa qabnaa meeshaa gahaa qabnaa kan halaalatti ofirraa deebisnulleen qabna waan ummata keenyarraa fi akkasumallee waraana keenyarrallee ittiin qolannu qabnaa jechaa jiran jechuudha. Dhugaa rabbii kanuma jechuudha dhugaan jirtu. Kanaaf mootummaan Itoophiyaalleen biyya keessatti dhiisee biyyuma ollaa waraana bilisummaa Oromoo keessa socho'utti illee haala kanaan jechuudha. Jarana dubbiin dhugaa akkam nama jechisiifti bar dhugaa akkam nama jechisiifti jechuudha. Haala kanaan mootummaa ollallee jaaree ilmaan Oromoo bakka yoo biyyaa baqatanillee roorroo dadhabanii biyyaa baqatanillee akka biyya biraa biyya ollaa keessatti baqatanii hin jiraanne godhamaa jira jechuudha. Dhugaa dubbatuuf amma waraanni bilisummaa Oromoo dhugumaan shoorar keessaa Alshabaabitti ni magala jettanii numa yaaddaniisin ani waa yaadu jechuudha. Maaliif ijoolleen kuni ijoollee roorroon itti hammaattee roorroon sabaa garaa dhukkubsitee mataa dhukkubsitee qabsoo sabaatiif hidhattee baate malee shoorar keessaa Alshabaab illee yoo taate biyya isaa keessatti waan qabsaa'uuf beeka kaayyoo qabsaa'uuf qaba. Sigalee kaayyoo qabsaa'uuf qaba jechuudha. Sani nu hin galchu san nu hin beeknu garuu amma sani wal qabsiisanii himannaa adda addaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf waan akkasiisan shira akkanaa kana xaxuu fi mootummaan Itoophiyaalleen harka keessa kaayyatuun kun hedduu kan nama dhibu jechuudha. Maaliif garuu biyya keessatti dadhabee amma bakka bar sistemni kun wanni uumameef ifaadhaa beekaa kun amma sistemni kun wanni uumameef maaliif uumame beektanii salphumatti an akkan hubadhetti mootummaan waraana bilisummaa Oromoo biyya keessaa xaragee balleessee biyya keessaa baasee biyya keessatti mo'ateeti hundee isillee balleessuuf kan biyya ambaa keessallee jiru akkana xaragaa jira mootummaa biyya saniitiin waliigalee bakka fedhettu mootummaa kana jalaa hin bayanii jedhee bakka gurra ittiin argatuu fi gabaabdumatti qalbii uummatallee sodaa keessa galchee mootummaan kan waraana bilisummaa Oromoo biyya keessaa balleessee keessaa dhabamsiisee akkasatti mooyatee gana kan biyya alallee biyya ollaa keenya Keeniyaa keessa socho'ullee jalaa bahuu dadhabe nuyyuu hin dhiisu jedhee uummanni sodaa keessa seene akka gara mootummaatti garagalu waraana bilisummaa Oromoo irraa garaa muratu jedhee waa ilaalcha akkanaa kun uumame jechuudha. Kuni ajandaadha beekadha. Garuu uummanni eenyutu sabaaf yaada beeka eenyutu irra saba kanatti aanaa beeka eenyutu dhiiga eenyutu
aantummaa sabaa qabaa sirriitti beeka jechuudha. Eenyutu hojiitti jira ummanni sirriitti beekaa jechuudha. Waan uumamu hundaayyuu ummanni keenya by the way amata dheeraa gadaa hedduu yoo xiqqaate gadaa tokkoo fi cinaa ol roorroo keessa ture jechuudha. Roorroo keessa ture, gabrummaa jala ture. Har'a eenyutu naaf yaada, eenyutu naaf yaanne kan jedhu waraanicha daran ummatatu hubatee jira jechuudha. Ummatatu sirriitti adda baafatee jira jechuudha. Ummatatu sirriitti beeka. Eenyutu naaf yaada, eenyutu naaf yaanne, dhala kiyyaaf eenyu yaada, dhala kiyyaaf eenyu hin yaanne kan jedhu sirriitti beeka ummanni adda baafate. Sirriitti otoo duraan taate dhugaadha. Ummanni wanta adda addaatiin sobamuu danda'a, shawwadamuu danda'a, waan adda addaatiin qalbii hatuu danda'an. Amma hin jiru wanni akkasii. Ummata gonkumaa ummanni humna jabaa qaba akka pirezidaantiin Lammaa Magarsaa baanu jechuudha. Ummanni humna jabaa qaba. Ummata moo'atuun hin danda'amu jechuudha. Tasumallee hin danda'amu. Gonkuma hin yaadamu jechuudha. Ummata moo'atuun hin danda'amu. Keessafuu jaarraa kana keessatti yeroo dhaloonni amma jiru kuni dhaloota qubee jedhamee ittiin waamamaa jiru keessatti jechuudha. Dhaloota qubee aliif jedhee sigalee aabaa jedhee waa baratee hanga zaatti xumure kana nan gabromsa, nan shawwada, nan dogongorsiisa, ufi wallaalchisa, nan gabroonfadha. Humnaanin bulcha jechuun waa yaadamullee miti, waan danda'amullee miti. Kanaaf immoo ani waraanni bilisummaa Oromoo jabaataa deema malee ani laaffataa deema jedhee hin yaadu jechuudha. Waan argaa turre gaa waan argaa jirru bar kan dura waraana bilisummaa Oromoo balleessine, cafcafne, bubbee goone, daakuu goone, qilleessa irratti afuufne jedhaa turan. Har'a garuu dachaa sanii ta'ee mul'ate. Sigalee hidhannoon kalee Oromoon kilaashii qofaan qabsoottu har'a immoo meeshaa gurguddaa waraanni bilisummaa Oromoo qabu waraanni mootummaa hin qabu. Isuma dhugaas siin jaa. Keessafuu amma Harargee fa'aa keessatti kan argamaa jiru gara Baaleetii fi Arsii fa'aa keessa socho'aa jiru waan hin yaadamne dhugaa waan hin yaadamne jechuudha. Kanaaf daawwattootaaf kabajamtoota keenya sagantaan har'a isiniif qopheessinee kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatuuf fuula YouTube keenya subscribe godhaa. Akkasumallee viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatinaa. Kanarraaf qopheessina asumarratti goolabamaa viidiyoo itti aanan walitti deebinutti nagaa ta'a.